dirribaa jirtaa? Oh, nagara ustaz. Akkam aante? Jira naguma. Nagaadhaa ustaadeen. Jirtaati? Jira sagalat. Baga jiraatte. Akkam ati miliqxuu aante? Eessatti? Paastaroonni qaqqaaliin paastaroonni kakkabajamoo miliquutti jiru wallaahi. Isaa warra birrii imoorraa birrii nyaatanii amma irratti naqqaamnaan babbadani malee dhugaa hubataniiti seete moo? Wallaahi dhugaa hubatan bar Yesuus Kiristoos. Hattoota isaan Gamaa ta'uu isaa barsiisee. hattoota isaan shamarran keessan irraa eeggadhaa isin hattoota isaan hin sobu. Waali isin immoo nama shaadaa qabate hundaan akkuma kana jettu kanaan duriin gorsitanuu hituu dhugaa ta'e. Lek maal gorsa warra miti barisaan warra kophaatti cabsatanii baanee duraanis waldaa keessan turre. Nama narrabsaatti of arrabsuudha. Nama narrabsaatti of arrabsuudha kun. Lakki akkas miti maal fakkeenyaaf kun. Dhiisa abbaa yoo ta'e of hin hambisuu dhiisi waan isin jedhee hin qaba. Fakkeenyaaf amma abdiitu waa balleesse jechuun situ balleesse jechuudha. Maali gaashi yoo ta'e dogongoree nama tokko lamarraa argama kunoo yaa'aa jira uummanni obboleessa shaantaa isaa gurrate. Dhugaasituun fi munzir. Akkas taanaan peenteen hundi kijibduudha walaa barsiisaa walaa maalii qabate jechuudha bar. Munzir akkam seete? Dhugaatti fakkaatee naannoo hordofaa jiran amanticha jechuudha hundinuu. Akka gootu. Kamtu sirriidha isa jedhu baruudhaaf warra chaa dhufe sana meenatti fidi wajjiniin haasa'ati yoo dhuguma dhugaa galee fi dhufe ta'e nan bara asumatti. Amman jiranii wallaahi sitti haasa'uu danda'an. Dhugaa naa fiditu abbaa nama cimaa dhattochi keessa naa fidi. Nama cimaa dhattu. Maaltu cimaa maqaa namni kiristaanummaa keessa taa'e cimaa namni akka nama waaqessutti akkamitti cimaa. Lakki dhiisi lakki munzir wali nama shannu dhiisi. La wallahi dirriba namni haga nama waaqessu inni isinitti akkamitti cimaadha jedhama. Dhiisi lakki ofitti na kaastee nama 690 meeqanatti naarsini natti yoon hin ta'in dhiisi natti mufachiisni lakki dhiisi. La Ustaaz Farhaan isii fidaa booda yeroo isaan firii ta'an. Maatte? Ustaaz Farhaan kiristaanota ni beektaami? Dura Ustaaz Farhaan hin jenne warra dhiyeenya raajiyoo hin jettu kanan jedhe malee. Maal Ustaaz Farhaan kiristaana wallahi kiristaana shaadaa qabatan isaanillee. Yoomi akkas ture inni. Eegaa. Hello, assalamu alaikum. Atau dhugaadhaa somna. Assalamu alaikum. Mintin no salaam alaikum min maalat no. Assalamu alaikum jechuun nagaan siniif haa ta'u jechuudha Arabiffaan. Maleekum hin jedhamu bai akkanaa miti gana sirreeffatu. Assalaam alaikum. Intaan. Munzir mee gaaffii gaafadhaa. Maa nagaan jaalattu. Anuu gaaffii gaafadhaa fani dirribaa. Qoyi tasfaayee dirribaa wajjitti qoosomne sitti darba. Ay ani maaliif seete gaaffii yeroo gaafattan yeroo namaan laattan yoo humaan gaafadhan gaaffii deebisuurra. Maal dirribaa anuu gaaffii ati na gaafatte siifan deebisa arrammoo carranaa kenne kaara gaaffii si gaafadhaati. Ati mana deebiftaa sirriidha siisi komaddeen beeku. Kanaafuu amma sin gaafadha gaaffii xiqqoo. Duran si gaafadha maaliif seete badaa gaaffii inni ta'uuf nuuf ni har'a gaafachuu man dhufe. Ati yeroo hunda akkas jetta yeroo hunda eenyu ani gaaffii gaafatamuuf miti si carraa namaan kennitanuu maalidha akkas jetta yeroo si taasa'u akkas jetta daftee. Ishi na gaafadhu tokko na gaafadhu sin gaafadha deebise. Ayyee. Yesuus Kiristoosiin maaltu waaqa godha? Maaltu waaqa godha baay'ee bareedaadha. Waaqa tokko waaqa jechisiisuudhaaf fakkeenyaaf hin dhalchu jecha jedhamu sana wantoota akkasii jecha utuma salphaa otoo hin ta'in akka keenyatti waaqa kan waaqa godhu amaloota gurguddaatu jira. Innis waan hundumaa danda'u bakka hundumatti argamu waan hundumaa beeku amala waaqayyoo kan ta'e jechuudha. Eeywa. Amaloota kana isa kanaan ibsama Yesuus Kiristoos kanatu waaqa isa taasise. Eeywa.
Yesus Kiristoos immoo amala tamma jette kanan qabu tokkoffaa irratti Yesus Kiristoosii an humna kootiin homaa tokkoyyuu gochuu hin danda'u jedhe. Waaqayyo immoo akkuma macaafa Ermiyaas keessatti dubbatamee jiru Waaqayyoof wanti hin danda'amne hin jiru jedha. Kanaafiyyuu Yesus Kiristoosii amala waaqummaan qabu jechuudha. Maaliif jennaan humna isaatiin waa tokko gochuu hin danda'u waan ta'eef. Tokko. Isa kanarratti deebinaa deebisitii lammaffaa isaati jette immoo waa hunda beeku isa jettana deema. Haa ta'u rakkoon qabu gaa. Akkuma amma jette Yesus Isa kanarratti naa Kiristoos. deebisi. Haa ta'u manzur. Yesus Kiristoos nama guutuu waaqa guutuu waan ta'e jedhamu yaadachuu qabna laa yeroo waa tokkotti dhufu. Nama guutuudha waaqa guutuudha. Inni immoo hin jiru dirriba. Wanti badeessa immoo si gaafadhe dadhabe duraan isin gaafanne dadhabne sammoo. Maal isa ta'e? Nama guutuu waaqa guutuu kan jedhu namni sammoo isin gaafanne dadhabne ka sammoo. Okay, jecha kanatu hin ta'in kanatti argachuu dandeessu neecharii Yesus Kiristoos irraa kanatti argitudha. Akkam beektaa? Mee akkuma sanatti naa deemisi. Akkuma sanatti naa deemime. Jechatti. Ibroo dubbachuu barbaadde Ibraahim? Ibraahim Muyitii kaafatee ture. Eeywa. An kaafanne duruma banaadha bira jiru fakkaata. Akkasii? Isa biratti cufaadha bar neetworkiidha. Neetworkiidha. Anaa kee yeroo tokko akkas godha. Ayyee dirriba walumaa galatti jechi kallattiidha Yesus Kiristoos waaqa guutuu nama guutuu waaqa guutuu jedhu macaafa keessa hin jiru. Maasha Allah. Hin jiru. Jechi kun hin jiru jechi kun. Hin jiru. Ishi. Garuu amma quraanasa haa ta'uu hadiisas wantoota adda addaa kanatti fudhattu barsiisa amantaa keetii jira. Barsiisi amantaa waan kitaabii barreeffame jira. Barsiisa amantaa immoo kitaaba sana hundee kan godhate waan achi keessatti jiru sana bocee amantoota sanaaf kan dabarsu jechuudha. Akkaataa kitaaba amantaa keenyaa kan nuti amannutti kutaa baay'ee siifan fida akkamitti akkas ta'a kan jettuuf yoo ta'e. Kutaa baay'ee siifan fida macaafa qulqulluu keessaa. Akkaataa sanatti gaafa boccee fiddu fakkeenyaaf jecha ati nama akkasii ta'ee yaadu jechuma kana naa fiddu malee nama nu jetta taanaan hin ta'u nu jalaa gadi bu'achuudha akkaataa marii keenyaa. Garuu wanta achi keessa jiru sun waan sana repireezenti godhama hin godhu kan jedhuuf ragaan jijjiira waan ta'eef isa kana akka kanatti jechuudha munzira. Haa ta'u gaan Yesus Kiristoos akkamitti waaqa ta'ee kan jettu maaliif inni jedhu suni? Sanumarra dhaabadhu naa deebisee. Sanumarra dhaabadhuuti ati akkuma amantu sanatti fakkeenyaaf waaqa guutuu nama guutuu itti akkuma amantu sanumarra dhaabadhuuti Yesus Kiristoos ulaagaa waaqummaan guunne sababni isaadha waaqni akka tamma jettetti waa hunda danda'u dhaqa qabaatte Yesus Kiristoos immoo hin danda'u humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u waan ta'eef. Okay. Yesus Kiristoos du'aa kaasee ramuun kaafne. Hin kaafne ofii isaatii hin kaafne. Haa ta'u akkama sanatti callee diimatti waama sanatti misatti immoo hin dhufna. Jechuun ofii isaatii hin kaafne kan waaqayyootu harka Yesuusiin hojjete miti dinqii sana. Cubbuu namaa dhiisee ramuun dhiifne. Dhiifamuu cubbuu hime malee Yesus Kiristoos hin dhiifne. Cubbuu namaa dhiisee ramuun dhiifne. Cubbuun keessi dhiifameera namaan jedhee ramuun jenne abbaa utuun gaafatin. Dhiifamuu cubbuu hime jedhi kaa dhiifamuu cubbuu hime jedhi malee cubbuu namaa dhiisee jedhi kaa. Himeerraa siif dhiiseera hin jenne Yesus. Si dhiifameera moo si dhiiseera deen? Anyway maal jechuudha? Eeyyuun gaafatee Maarree akka waaqayyo cubbuu dhiiseef hime kaa. Akka waaqayyo cubbuu dhiiseef hime kaa. Inni kun beekamaadha bare waaqayyo waan isatti beeksise iyyuu hime jechuudha. Yesus Kiristoos akka inni du'aa hin kaafne akka inni waan tokko ofii isaatiin hojjenne nama hin taa'ameti. Fakkeenyaaf munzirko. Maarkos boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa kaasinaa dubbisime. Dubbisi homaa rakkoon qabuutiin hin dhaggeeffannaati. Intini isa Ingiliffa isaati kanan of harkaa qabu. Intini hin qabu sana. Maaliif Ingiliffa kana jaallattaa taante? Afaan Oromoo nu baase. Maaliif? Bakka jira nagaan ta'a waan na seestaniif garuu hin beeku. Hin deemin haantee koo hin deemin maal taate sagalee fayyadamuu dhaggeeffadhu. Maarree isin yoo noo gotan. Maal isaa wajjin xumurannee kaan isii wajjin isaa somna kaa? Eessa deemtan ariifattaa? Eeyyee maaf na Zorii seesistanii. kottu baqa. Ishi zoriitii deddeemiti kottumee haala qilleensa jiru laaliiti. Assalaamu alaikum sin jennaan maan adeebisu didda. Waaleyka ishi sii deebiseera bara. Eeyyee nagaan siif haa ta'u nagaan ta'a. Nagaan isiniif haa ta'u hunda keessaniif.
Tasfaa'e. Ayyee ishee. Ishee goos. Tasfaa'e. Garee shawwadaa kana garuu hin jaaladdoon garee shaaffadaa fi garee shawwadaa kana maaliif sirriirra hin jirtu. Munzir. Maal ta'e diribaati fufiga. Garee suufii malee garee shawwadaa kana hin jaaladdoon. Seeraan hin seenne waan ta'eef namichi Tasfaa'e bakka. waan biraa isaa jira. Waan biraa isaa jira. Miti godheeraa fi. Nagayaan ta'a nagaya. Ishi nagaadha bakka maal taati wayyoo yaa rabbii koo. Nagaadha bakka ashi. Ayyee jedhee diribaatti. Namni tokko nama ofiitti naa dibbo. Haa ta'u mee. Fakkeenyaaf Munzir Lukaas 23:39 hanga 43 irratti yeroo fannoo irratti Yesuus Kiristoos jecha ni jedhee yaadatta yoo ta'e cubbuu nama sanaa dhiisee cubbamaa sanaaf dhiisee fi dhiisuu qofa iyyuu miti maal jedheeni Truly I tell you today you will be with me in the paradise ana wajjiniin jannata keessa jirta har'a jedheen Yesuus Kiristoos. Jirta? Seentaa jechuu isaati jannata. Jannata kan inni seenu gaaffii tokko malee kana malee jannata seenuma isaatti hattuu isa biratti fannifame sanatti. Maaltu rakkoo qaba ree maaltu rakkoo qaba sun Yesuusii waaqa godhaadhee? Waaqa yoo jannata seenaatu? Tole jannata kan nama seensisu waaqa moo nama jannata nama seensisu? Waaqa malee Yesuus ofiiyyuu jannata seenaa bara. No, inni isitani marakkoon qabu. Waan maal jechuu akka ta'e. Maal natti himta jechuun Yesuus ofii isaatii jannata seenaa fi. Kan Yesuus dhiisa isa ammaa irratti jechuudha. Meesh Lukaas 23 dhaqine. Dirribaa bakkuma ammaa sanatti Yesuus jannata seena moo jannatan seenu? Ittan sii dhufa sarakkoon qabu. Ilaa dirriba moo lolaa deemna gaalaa. Yesuus yeroo sittan himaa ati har'umayyuu anaa wajjiniin jannata keessatti hin argamtaa gaafa jedhuuni Yesuus illee jannata seena miti. Siifan deebisa gaaffii kana. Ilaa gala. Achitti. Maal dirriba maali wal jedhe ammoo naa deebisi malee maal bakka biraa deemne. Ishee kana tole naa jedhii darbika waan ansi jechaa jiru fudhadhu darbika. Ishi naa deebisi kanuma naa deebisi. Maal jettee? Kanuma naa deebisi Yesuus jannata seena moo jannatan seena? Jannata jechuun maal jechuudha ammas irratti? Maal dirriba maal taate maafaa sababa listaa akkuma amala keetitti tasgabbii anaasee malee maal taate? Haa ta'u rakkoon qabu jecha jannata jettu kana naa hiikuu dandeessaa isa irratti sitti himaa? Jannata jechuun bakka qananii jechuudha bara. Bakka qananii. Bakka haara galfii bakka warri sirriitti waaqayyoo waaqessan itti seensifaman jechuudha bakka jalaa qophaa'ee jirudha jannata jechuun. Bakka jalaa qophaa'ee jiru. وعدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا جدا. جنة قبسما كان waaqayyoo garboota isaatiif yookaan warra isaaf abboomaman warra isaaf ajajamaniif baallama seenee jedha quraana irratti. Haa ta'u gaa asitti jannata jechuun maal jechuudha beektaa akka keenyatti jechi paradise jedhu kun maal jechuudha yoo jettee waaqayyo wajjiniin bakka waaqayyo jiru dhaquu isa wajjin boqochuu inni kun jannatadha yookaan paradise isa jennu kanadha. Maaltu dirreef? Jannatiin jedhamu jechi jannata jedhamu kuni bakka iddoo boqonnaa waaqayyo wajjiniin bakka jiraattu jechuudha. Waaqayyoon boqotaadhe. Waaqayyoon boqotatu hin ta'in bakka boqonnaa waaqayyo wajjiniin jiraattu bakka boqonnaa yeroo isin jedhu bakka caljettee mateessu jechuun miti miniingi isaa sii gala miti. Eenyuu qophaa'e bootichi? Warra waaqayyotti amanan warra Yesuus Kiristoositti amananii qophaa'e. Yesuus maal si keessaa godhate? Baay'ee bareedaadha. Kan Yesuus akka jechuunsa ana wajjiniin jechuunsa maa jechuudha beektaa? Anatu seenaa jechaa jiratu hin ta'ini. Baakii. Ittan sii dhufa kaa kunuun dhaggeeffadhu. Konseptii masirra jiruun. Anatu seenaa anis jannatan seenee darbaa jechuutu hin ta'in jechitti waaqayyo jira miti jannata keessa. Ana wajjiniin jechuun wajjiniin seenaa anis nan seenaa atis hin seenaa jechuun jechichi hiikisaa sii gala. Fakkeenyaaf maalan siin jedhaa? Maal kun beekamaa wajjin seenaa jira wajjin jedheem ibsayyuu wajjin jannata keessatti hin argamtaadheeniim naa wajjin jannata keessatti argamtaadheen. Eeyyee sirriidha jechichi. Ambaasaaddarri biyya tokkoo si fuudhee iddoo tokko yoo deeme fakkeenyaaf inni silayyuu ambaasaadara achuma jiraata ofiisaati jechuudha. Si wajjiniin nan seena jechuun isaafis haaraadha jechuu miti laasii galeera. Ambaasaadara sanaaf biyyi sun haaraadha jechuu miti.
Siin garuu si fuudhee si seensise. Akka jechuun atiin seentaa ana wajjin abbaa biran deema jedhamti Yesuus Kiristoos. Jecha abbaa jedhu sun amma seessa jira mirga abbaa jiraa jedhama. Maal jechuudha? Hiika qaba laammanni. Metaaforiidha. Akka fakkeenyaaf akka keessanii direct literal meaning miti fakkeenyaaf allaan akkasii yoo jettee allaan akkasuma jechuudha akka simbiratti. Akka kanatti akka nuti jennu kanatti immoo hiika qaba waan hundumti isaa. Fakkeenyaaf mirga waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Jannata jechuun iddoo boqonnaati jechuun maal jechuudha? Akkuma kanaan kan ta'e Yesuus Kiristoos isii wajjiniin hin deemachuun anis nan seena jannatan seenee wanti ta'e naaf hafa jechuu isaatu hin ta'in ofiisaatiin waaqa inni already. Garuu namicha kanaaf confirmation kenneef jechuudha akka abbaa bira dhaqu akka waaqarra namni kun deemee iddoo boqonnaa akka waaqayyoo wajjiniin jiraatu na wajjiniin jiraatta jechuu isaati karaa salphaa. Malee Yesuus Kiristoos jannata seenu jechuu keetii? Yesuus Kiristoos jannata jechuun akkamitti yeroo jettu? Jechuun ofiisaatii jannatan seenu? Jannata jechuun hiika isaan sitti mee darbe miti sila munzir. Jannata jechuun boqonnaa iddoo boqonnaa waaqayyoo wajjiniin jiraatan jechuudha. Malee Yesuus Kiristoos bakka garbootaaf yookaan warroota waaqayyoo waaqessan bakka jaraaf qopheeffame sana Yesuus Kiristoos hin seenuu hin jedhe bakka kananiisan. Maaliif innoo waaqayyoodha? Waaqayyoo biradhaam jannata jechuun. Inni waaqayyoodha. Tole Yesuus Kiristoos maaliif wangeela Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 25 irratti amma guyyaa gaafa ani mootummaa waaqayyoo keessatti isa haaraa dhugutti deebi'ee daadhii wayinichaa akka hin dhugne dhuguma isinitti himaa jedheen. Maaliif akkas jedheen? Maal ta'etti? Maaliif Yesuus Kiristoos eega jannatan seenne hamma guyyaa gaafa ani mootummaa waaqayyoo keessatti isa haaraa dhuguutti deebi'ee daadhii wayinichaa akka hin dhugne isinitti dubbadheera jedheenii siin jedhe. Dubbisi kutaa kanan argattaa gadi sitti. Maaliin argadda? Mee baasi hin dubbifna. Maali Maarqos irra jira bara Maarqos boqonnaa 14 lakkoofsa 25 irraa. Nan beekaa baasati waa isitti agarsiisuuf jecha jira. Yesuus jannata illee hin galaa. Achitti illee dhugaatiin dhugaa waan tokko shakkii tokko illee hin qabu. Qo'isii baasaa jedhani. بسم الله الرحمن الرحيم. Kun akkasii dhala. Hamma guyyaa gaafa ani mootummaa waaqayyoo keessatti isa haaraa dhugutti deebi'ee daadhii wayinichaatti akkan hin dhugne dhuguman isinitti himaa isaaniin jedhe. Haa ta'u dubbisme gara bu'iti. Mee gararraa jalqabe lakkoofsa 20 irraa jalqabe. Maal taatee dirribaa 20 irraa kaasee hanga 25 dubbisaan? Nan dubbisaa onnaa mutiish. Maal jechuudha? Maal ati yoo dubbistee jiraatte yookaan wanti kun waan kana ibsu yoo jiraatte yookaan sanatti immoo qabda malee callistee ol deebii dubbisnaan jechuun sirra jiraata? Haa ta'u jechuun hiika isaa wajjumaan ilaalaa deemna. Anan sitti kanuma bar hiika waan biraa wanti barbaachisu hin jiru bar mee kanuma maal jettaa ati rabbii jedhiiti ofii keetii. Haa ta'u siifani ma ustaaz gararraa ol naa jalqabe 20 irraa maaliif jechuun marii magaarii gooname namni baay'een isin jiru natti fakkaata. Maruma gaarii gooname. Yoo kana dubbisne amma kun marii gaarii miti. Jechuun ilaa amma dirriba. Ati ilaa amma callistee isaatiin irraa fixuufi malee. Ilaa amma waan kanaa gadi dubbisuu wanti barbaachisu waan kanaa dubbisuu wanti barbaachisu yoo wanti kun yookaan hima of danda'aa ta'ee bakka ga'een dhaabbannedha. Yookaan ammoo ergaa tokko wanti kun amma fakkeenyaaf jira miti amma fakkeenyaaf amma keeyyata kanaan malee ergaa dabarsuu dhiisuu danda'a. Kun ammoo ergaa guutuu isaa dabarsee maal godhee kunoo taqqi godhee asitti xumuree. Mii maal gochuudhaaf lakkoofsa 20 ol deebi'ee 20 kaasee amma 25 dubbisa. Adaraa kee. Mata duree masaarraa waan jedhee gad dhufu qaba. Anamma ishisittani marakkoon qabu. Mata duree maal goota ati kun mata duree irratti isaa dubbatu haa dhiisu wanti akka keessatti dubbatame kun maaliif shaaramattee yaadda akka keetti? Inshaaramu munzir kottu ollaa baasan daqiiqaa tokko gidduutti si dubbisa ollaa baasii gannaa fidi. Sittani maati waan isaa. Naanillahi. Galatoon. Thank you. Mata duree malti naa geessu wanta kunoo. Irbaata qulqulluu dhaabuusaa jedhamti. Baay'ee gaarii gadi naa bu'i. Utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee eebbisee cabsees bartoota isaatiif waan sun taadha. Bartoota isaatiif kennee fudhadhaa kun dhagna kooti jedhe. Xoofoo fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniif kenne.
Isaanis hundumtuu xooficha keessaa hin dhugan. Inni immoo kun dhiiga kooti. Dhiiga kakuu dhaabate sana cimsuudhaaf namoota baay'eedhaaf dhangala'eedha. Hamma guyyaa gaafa ani mootummaa Waaqayyoo keessatti isa haaraa dhugutti deebi'ee daadhii wayinichaatti akka hin dhugne dhuguman isinitti himaa isaaniin jedhe. Baay'ee bareedaadha. Galatoom. Hiikaan waan kanaa maal jechuudha? Kun isa jecha Yesuus Kiristoos last super yookaan halkan isa xumuraa sana yeroo fannifamuuf ka'u isaaniif kennee waa sana itti haasa'u. Inni kun maal agarsiisa? Dhugaatii fakkeenyaati. Daadhiin wayinii kun sigaleera miti? Kun maal agarsiisa? Dhiiga isaa agarsiisa. Dhiiga Yesuus Kiristoos agarsiisa dhugaatiin sun. Amma waldaa kiristiyaanaa keessatti irbaata qulqullaa'aa wanti jedhamu kanadha. Yaadannoo inni kunoo inni sun naa galeera. Inni kunoo inni achitti dhaqee dhugu sunoo. Nan dhugaa miti meetaaforiidhaan siin jedhe. Meetaaforii jechuun dubbii qolaa. Maal taate dirribaa? Eshi dubbii qolaatiin siin jedhe jechuun barsiisaa natti keessa dhabdii waansa. Dubbii qolaa miti kun bar sun ergaa of danda'aadha kun ergaa of danda'aadha bar. Siin jedheera. Amma guyyaa gaafa ani jedheem gaafa ani mootummaa Waaqayyoo keessatti isa haaraa dhuguutti deebi'ee daadhii wayinichaatti akkan hin deebiin hin dhugne dhuguman isinitti himaa isaaniin jedhe bar. Eeyyee kaasirriidha. Amma inni kun kan inni agarsiisu maal ta'eeti? Isicha ergama isaa isa xumuruu isaa kan agarsiisu yookaan fulfilmentii mootummaa Waaqayyoo xumura irratti jiramti ree fannifamee isa xumuru sana xumurameera jedhe Yohaannis keessatti. Isa sana kan agarsiisu. Yoomi guyyaan sun mootummaan maali dhugaatiin haaraan guyyaan dhugamu sun. Dhugaatiin haaraan isa fannoo irratti dhiiga isaa dhangalaase kan agarsiisa waan biraa miti salphaamatti. Guyyaan sun yoomidee guyyichi hin siin jedheem. Already ta'eera. Ta'eera. Gaaf mootummaa Waaqayyoo keessatti maal taate dirribaa mootummaa Waaqayyoo keessatti malee biyya lafaatti hin jenne. Mootummaa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Hiika isaa naaf ibsuu dandeessaa? Mootummaa Waaqayyoo jechuun jannata keessatti jechuudha. Jannata keessatti jechuudha. Mootummaa Waaqayyoon beektu ati? Maal jette? Mootummaa Waaqayyoo jechuun jannata keessatti jechuudha. Eeyyee sirriidha. Egaa Yesuus maal agarsiisa beektaa salphaamatti kuni? Salphaadhumatti suni kakuu Waaqayyoo agarsiisa daadhii wayinii sun kakuu fayyina dhala namaatiif godhamedha. Deebi'ee dhufu Yesuus Kiristoosiin dabalatee raawwachuuma kakuuta amma raawwachuun inni dhumaa yoomidha beektaa amma nuti eeggachaa jirra Yesuus Kiristoos dhufee nu dirribaa. Garuu akka tokkotti canna qamaa ta'u rabbi waan kana lakki munzir na dhaggeeffadhu munzir yoo walii hin galle ta'e gaaffii biraatti dabalata kun qabu laa na dhaggeeffadhu. Dubbii ifaa lafa jiru kana mee akkamitti akkam garamitti qabooti hojii canna qamaa ta'ammaati. Daadhiitu wanta inni bakka bu'uun sitti mee munzir daadhii wanta inni bakka bu'u. Daadhiin maal bakka bu'a? Daadhii wayinii sun wanti inni bakka bu'u kakuu bakka bu'a. Kakuun sun tokko Yesuus Kiristoos dhiiga isaa dhangalaasuu sana kan agarsiisu fulfilmentii yookaan guutuu taasisuu kakuu Waaqayyoo isa durii kaasee jiru sana akkaataa itti fulfilli ta'u guutamu dhiigaleera miti. Akkaataa inni itti guutamu inni dhala namaatiif karoorse sun karaa Yesuus Kiristoos akkaataa inni itti guutuu ta'u yookaan xumuramu kan agarsiisu yeroo ta'u xumuramni inni tokko fannoo irratti ta'ee inni lammataa gaafa Yesuus Kiristoos dhufee nu fudhatudha. Waliigallisaa kan agarsiisa jechuudha. Mishin Yesuus. Inni Yesuus dhugumaalidha. Inni Yesuus dhugumaani. Dhugaatii mitiin siin jedhe dhugaatii miti fakkeenyummaadhaaf kennisa sana. Wayyoo. Maalirraa fuutee akkasitti dubbatta dirribaati? Ila sun dhugaatiin inni sun siin jedhe dhugaatiin inni dhugamne siin jechaan jiru achitti dhugameera laa munzeeru. Ishi ati maalirraa fuutee akkasitti jijjiirte nutti maal jirta? Maalirraan fuudhe ani hubannaa hafuurri qulqulluun macaafa qulqulluurraa naa kennirraan si qaba. Wayyoo hubannaa hafuurri qulqulluu maal taate dirribaa? Munzir qoy ammatti deebii barbaadda moo waan barbaadde akkasii deebisuu barbaadda? Laa dhugaa rabbi jechuun hafuura qulqulluu natti mette gaafata akkasitti na gowwoomsitu maal jedhee sirraa fudhadha rabbi jedhe. Lakkisa miti. Hafuura qulqulluuti ibse. Anaa ibsuu dhiisetti hafuurri qulqulluun dirribaadha akka jedhee dirribaatti hime. Akkamitti si ibsanii haa ta'u Yesuusiin warra amanan Yesuusiin warra kabajanii bira dhufama hafuurri qulqulluun. Dhugaa rabbi wallaahi Yesuus Kiristoos haga na bukkeetti kabajaa qabu si bukkeetti kabajaa hin qabu.
Yesus Kiristoosin jira sila simbira beektaa? Ni si gaa jandaan jijjiiranii Kottu gaa kottu achitti dabarraa. Isuma kana olii gal. Lakki kottu ishee amma. Jaallattee jibbitee Lukaas boqonnaa lamaa wal qabatee. Ishee amma naasoroofsitee Akkasuma Maarqos 14:25 wal qabatee Yesus Kiristoos ofii isaatiiyyuu jannata jedhamu yookaan mootummaa Waaqayyoo jedhamu kana seenuuf ta'aa jira. Kanaafuu Yesus Kiristoos waaqa miti jechuudha. Yesus Kiristoos waaqa miti jechuudha. Maal jennaan ofii isaatiiyyuu jedhamu. Mootummaa Waaqayyoo keessatti isa haaraa dhuguutti deebi'aa jedhamti deebi'ee dhugaa jedhamti. Hiikisa maal jechuudha mootummaa Waaqayyoo Munzirii? Mootummaa Waaqayyoo jechuun fakkeenyaaf akka beeta mangistuu eessitti fakkaachaa jiramti? Nakki natti fakkaatu. Maayillee utuu akkas ta'u baatee akkasiin jettu ture laa. Laa jechuun maali Yesus Kiristoos keeyyata kana keessatti qosoo dubbanne waamee ergaa meeqa dabarsaa jira Yesus Kiristoos tokko hamma guyyaa gaafa ani mootummaa Waaqayyoo keessatti Yesuusin malee waaqa biraa jira jechuudha. Waaqa akkamii waaqa ofii isaatiiyyuu mootummaa guddaa wahii qabu kan ilal argite waaqatu jira jedhee Yesus Kiristoos dubbataa jira jechuudha. Lakki akkas miti. Kottaa ustaas ibsa. Akkamiree? Akkas jechuun miti. Mootummaa Waaqayyoo jechuun hiika isaatu akka tamma ispite kana miti. Maal jechuudha mootummaa Waaqayyoo jechuun? Haa ta'u beektaa haa ta'u mootummaa Waaqayyoo kamti sii galee. Natti mish maal jechuudha? Akka ibsite natti mi ani immoo sirreessan sitti maashi yoo. Mootummaa Waaqayyoo jechuun maal jechuudha? Haa ta'u amma ibsaa ooltee akkamitti fakkeenyaaf akkamitti hubatte mootummaa Waaqayyoo? Mootummaa Waaqayyoo jechuun akka Yesus Kiristoos asitti dubbataa jirutti bakka gaafa guyyaa dhumaa san itti boqotamu san bakka san. Bakki sun ishi jannatoo? Jannataa bar bakki sun. Mootummaa Waaqayyoo jannata? Yesus akkasitti ibsaa rakaasetti. Ilaagaa kana gaala Munzir amma sirriitti gaala. Amma maaliifanii macaafa sirriitti ibsinaa quraanuma barsiisaa isiniin jedha beektaa laa kanaaf. Mootummaa Waaqayyoo isa kamishinatti. Kanaaf maaliif namni waa lamaan ispeeshaalaayiziin godhu quraanuma sirriitti barsiisaa garii kana isa kami natti mootummaa Waaqayyoo isa kami natti. Mootummaa Waaqayyoo jechuun dhagaa artanii? Dhagaan jira dhagaa artanii naan jettaa? Eeyyee hafuuraan wanta hafuuraati wanta haasaaru kun. Hafuura biisaa hafuura narraa dhiisi dirriba maal taate? Haa ta'u na dhaggeeffadhu. Hafuuraan na sossobiniitii natti himi. Na dhaggeeffadhu. Siifan kadhadha iyyuu teerra. Atummaa. Silaa mootummaa Waaqayyoo jechuun jannataa naan jedhaa oole. Arra siifan kadhadha. Arra siifan kadhadha. Harka mataa irra kaa'atteen sii kadhadha. Xumura irratti. Tole. Abada wallahi furan na goomsite na argaan baatu dirriba. Tole na dhaggeeffatu shi. Furatu na hiikee maarreen na hiikee. Hojjetu wanta akkasii. Haa ta'u. Mootummaa Waaqayyoo jechuun yeroo Waaqayyo bakka isa Waaqayyo ka'ee biyya lafaa kana hunduma isaa gaafa Waaqayyo bulchu xumura irratti jechuudha. Kun mootummaa Waaqayyoo jedhama. Amma bulchaan jiru Waaqayyo. Dhaggeeffatu. Isa Waaqayyo. No. Waaqayyo xumura irratti bulchu. Xumura irratti bulchu jechuun. Caalchee dhaggeeffadhu mee Munsir. Caalchee dhaggeeffadhu. Maafa Caalchee dhaggeeffadhu. Caalchee dhaggeeffadhu waan jedhaa isaa. Aboo caalchee dhiga haay. Dirribaa dhiisi dirribaa daraa fi rakkisanii. Dhaggeeffadhu kaa akkam jechuudha beektaa Munzir. Eessa akkam jechuudha. Amma fakkeenyaaf atamma waan barbaadde Yesus gooftaas miti maalis jettee jiraachaa jirta miti amma. Rakkoon qabu inni walii gallaa isaa. Haa ta'u inni kaan waaqa hin jiru maal jedhee haasaa jira miti. Gaafa Yesus Kiristoos deebi'ee dhufu jilbi hundumtuu Yesus Kiristoos gooftummaa isaatiif hin jilbeenfata. Kanarraa kan hafe inni kaan maal jechuudha? Amma sasin gaafa mootummaa Waaqayyoo maalidha dirribaa? Isa sana jechuudha mootummaa Waaqayyoo jechuun isa gaafa jilbi hundumtuu Yesus Kiristoosiif jilbeenfachaa hin jirula. Sigaleera inni kaan falmaa jira inni kaan Waaqayyoo miti jedhaa kunoo akka garee shaadaa kana kunoo qoostu fa'i yeroo adda addaatti. Mootummaa koon jenne Yesuus waaqaa ta'e dirribaa. Mootummaa koon jenne mootummaa Waaqayyoo jedheen bar Yesuus. Waaqayyoodha Yesus Kiristoosiin siin jedhe. Maal taate mootummaa koon jenne mootummaa Waaqayyoo keessatti. Isa jilbi hundumtuu inni Waaqayyo hundumaa godhaa siin jiru amma dadhabeen ifne Waaqayyo laa dhaggeeffatu yeroo kennee jira. Mootummaa koon jenne dirribaa. Mootummaa koon jenne mootummaa Waaqayyoo jedhe. Ishi Munzir waa tokko haasofnee waliin dabarru. Wal jalaa utuu wajjin maaliif dabsita macaafa osoo ija kootiin ilaalaa jiru? Munzir dhugaa rabbi mana kanatti wantan dhabe wantan baay'ee isin taajjabe tokko isinitti himu amman warra afaan Amaariffaa isaan bira dhaqeen akka isaan itti wal dhaggeeffatan kan safuu beeka jedhee waan fe'aa ta'u immoo uummata Oromooti. Maal nuti Oromoo akkamitti akka itti wal jalaa haasofna nuti? Wallahi dirriba namni carraasii kennee sa'aatii sii kennee bar deebinaa deebis jedhee tan carraasii kennee taasisa dhaggeeffadhaa bar.
No munzir akkam Akka feete haasoftee akka barbaadde lallabattee akka barbaaddetti dubbattee deemaa jirtu ati mana kana. deebii isaa humna geessiree sila yoo haasayetti iyyita. munzir Waaqoo maal taate beekaa jeeqxaa miti ati. munzir waa tokko ittiin dhaggeeffadhu. Dhaggeeffachaa hin turte bara deebii isaa humna dhaggeeffachaa jira osoo dhaggeeffattee dansa ture. Waan hubattu ture. Munzir. Ati yoo inni deebisuuf jiru inni Waaqoo iyyitatti. mootiin godhattu. Akkuma warra isinis dhagaa gurraachatti waaqessitu kanaaf gurraacha lapheen keessan dhaggeeffadhaa waan isin barsiisu. Ilaa dhiisi Waaqoo wallaahi marfeesi waraanaan. Isaa miti bar. Wallaahi marfeesi Dhaggeeffadhu waan waraanaan. inni si barsiisu bakka seeran. Dhiisi marfeesi Dhagaa waraanaa gurraachatti callisii waaqessitu waan ta'eef lapheen keessan illee gurraacha. Dhiisi callisii taa'e booda rakka taate dhiisi. Maaf hin dhaggeeffanne ree kan inni. Dirribaatti fufi. Qoy yeroo tokko callisime. Munzir waa walii gallee dabarra. Argita gaafa waa'ee dhakaa. An beektu waan ta'eef teessee barachuu Waaqoo callistu kabajaa si wajju. Waaqoo kabajaa kee. Laphee gurraacha qabdu waan ta'eef. Of hin kabajju Waaqoo kabajaadhaan taraa kee eeggattee naasoftu. Of kabajaa miti dhaggeeffachuudha kaa maal kolfita bakka deebii si deebisaa jira miti. Dirribaatti fufi. Haa ta'u munzir akkuma qajeelfamaatti la jaalalaan kanan si wajjin haasa'u jiruu dhabees miti nama gurguddaadha nuti nama baratu inni teenya sitti saadhaa'u sitti saaminyaahu na dhaggeeffadhuuti yaada koo wanta oppoos godhu qabaannaan deebisi haasa'e tooraan haasa'u. Sirriitti si dhaggeeffadha. Sirriitti carraa si kennee si dhaggeeffadha. Sirrii miti bakka manni Garuu gaafa akkaataan mana kanaa sirrii miti laamma na jalaa isaa jirta. Teetuma dabsitee afuura qulqulloota kanaan jedhee jettu dandeessin dhaggeeffadhu. Ila munzir. Dubbadhaan maafish. Ustaaza miti isin. Dubbadhu. Dhugaa na dhaggeeffadhu na ficcisiisiiti kan keetti darbe an sin dhaggeeffadha akkasitti haasofna akka dhala namaatti haasofna malee An bareechee si dhaggeeffadha. maali wal tarrabaa jirra moo maa inni wal jalaa haasofne walitti kokkofallee maal jennu sirrii miti bara. Lakki gaafa ati macaafa jal'istee keeyyata macaafaa tokko dubbattee kaatee afuura qulqulloota akkanaan jedhe jettee na shawwaddu an dandeessin dhaggeeffadhu. Deebitee natti naasoftu maaliif rakkoo qaba si shawwaduus haa ta'uti namoo dhaggeeffachaa jira. Ayyee ishi dubbadhu. Ilaa amma waan si gaafadha. Keeyyata ammaarratti hamma guyyaa gaafa ani mootummaa waaqayyoo keessatti isa haaraa dhugutti jedhe malee mootummaa koo keessatti hin jenne. Ati immoo mootummaa waaqayyoo sanni jedhu Yesuusuf isaatu waaqa waan ta'eef mootummaa isaatii mootummaa Yesuus jedhaarta. Macaafa jijjiiraa jirta jechuudha. Tole na dhaggeeffachuu waan hin dandeenyeef gaaffiin si gaafadha yamamaadhaan Dhaggeeffachaa jira. Naa deebisi amma si dhaggeeffachaa jira bara. Gaaffii tokko isiniif hin deebisu gaaffiin isin gaafadha. Calliseen si dhaggeeffachaa jira yoo naa deebisi naa deebisiis hin jedhe. No munzir daqiiqaa 10 sii fallaadha yoo barbaadde jechuun manni kan keessanii amma barbaadde si dhaggeeffadha si jalaan hin haasa'u. Daqiiqaa si kenneen jiraati deebinaa deebisiis hin jedhe. No hin haasa'u dhiisi bakka aannan kuufee haasaa mana kanaa dhugaa afaanitti na qabdu isaa hin haasa'an. Amma deemuuf gaalaa dirribaa. No dhugaa eessayyuu hin deemu eessayyuu hin deemu amma xiqqootti eessayyuu hin deemu gaaffiin si gaafadha. Deemuu barbaadaan deemi. Garuu an keeyyata kanarraa socho'u bakka tokkotti illee ifa gochuu danda'u qabda. Maaliif jennaan akka macaafarra jiru irraa situ dabse waan ta'eef akka itti ibsuu yaadde sana immoo naa ibsuu danda'u qabda jechuudha. Ati koo dictionary intini miniin gimti isaa tokko tokkoon isaa ibsiin galle kamittan siif ibsare yeroon siifan ibsaru keessa seentaa akkamittan siif ibsa maaltu siin galle Naagash ish maaliin macaafa jijjiirte maaliin macaafa jijjiirte. Maal jedhee Kuni mootummaa Yesuusii jette osoo inni mootummaa Waaqayyoo jedhu. Sun immoo maali jennaani biyya lafaatti Yesuus Kiristoos yeroo dhufuudha jette. Macaafa jijjiirtee natti maaltaa jechuudha. Yesuus jechuun Waaqayyo jechuun maal jechuudha munzir? Yesuus jechuun nama jechuudha. Nama ilma Maariyaamii kan Maariyaamiin deesse jechuudha. Waaqayyo jechuun immoo isa Yesuus Kiristoos akka dhalatu godhe sana, isa Yesuus Kiristoosiin argamsiise sana, isa Yesuus Kiristoos waaqessu sana, isa Yesuus Kiristoos isaaf garba ta'e jiraatu sana jechuudha. Eessa argite kana? Eessa argite? Maal ta'u Yesuus waaqa waaqessu moo? Ata rakkoon qabu jechuun amma haasaa ol teessaa eessaa dubbifte? Macaafarra jira Wangeela Maatiyus boqonnaa 26:39 Yesuus Kiristoos adda isaatiin gombifamee waaqa sana waaqessaa ture. Wangeela Wangeela Maatiyusitti. Wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 irratti halkan guutuu Waaqayyoon kadhataa bule. Ibroota boqonnaa 5:7 irratti imimmaan isaa buusee xabbi godhee Waaqayyoon kadhataa ture. Sii galee? Tolee amantaa Wangeela kanatti. Anamanii amanuudha baadhee ragaasii fidee maal barbaadda waan biraa? No isa miti ina amantaa macaafa qulqulluutti. Atuutti namantu fa'a san immoo. No kan koo miti munzir maali ina amantaa moo ina namanaa yookaan ina amanuu naan jedhe. Amanuuf amanuu dhabuu koo maasii gashaasi.
akkamitti ragaa achirraa naaf fidda? Ragaa akkamitti macaafarraa naaf fidda? إيش قرآن كيس تيس بسم الله كل سجل فردي إني عبد الله آتاني الكتاب جد أنقر بشرب بيتي جد Eeyutu? هاي دربا Eeyutu akka jedhe? كوي رجابو وراتين والله دربا إلى أن سيستما كسيستما تتندم تواسي عالم بخبر Lakki siistema miti amma. يسوع كريستوس واقع سيما واقع سين No gaaffii maaliif munziri san gaafanne wal biraa xumuraa deemna. Eessa argite waa Yesuus Kiristoos? Macaafa qulqulluutti amantaa? Macaafa qulqulluutti amantaa? يسوع واقع سيما واقع سين Macaafa qulqulluun siif riferaansii sii ta'uu danda'a itti amantaa? لكن الرجاسي في ديتي أتي إتمنى تموت تنامت مجافة كده Eessaa naaf fidde ragicha macaafarraa naaf fidde? مجافة كان كده إيه Akkamitti waan hin amanne naa ibsi taati? Waan hin amanne akkamitti beektee? أتي تمن تامي Kana kanatti waan hin beekne waan internalize أتي تمن تامي أتي تمن تامي dhiifamte nan xumuradha. Waan ofii keetii sirriitti itti amantee garaan kee hin fudhanne akkamitti ragaa naaf fiddaana? وأنا تتمن توف Waan ani itti amanu maalitti beektaa interpretation isaa? Baratteettaa macaafa itti namantu ati? theology seentee waan baratte qabdaa? سريت برد Eessaa baratte? ما سيجش ستي مو كم برد Dakki dhugaa baay'ee nama garramtuun dhugaa. Anamman quraanni barsiisaa kootii fi mana barumsaatti baradhu sitti muu qabaan bakka itti baradhu sitti muu qabaan. al tokko na dhaggeeffadhu. Al tokko laa ustaaz. Anamman quraana keessa seene quraanni akka jechuudha kun immoo akkasidha yoo siin jedhee narraan bareedu garuu gaaffii kun maal jechuudha. Quraanni ka qabaa bar quraanni kamee jira macaafni afaan oromooti dirribaa waan waan hojjechiisu. Haa ta'u hiika isaatti sii dhufa rakkoon qabu. Hiika qaba quraanni ofiisaati hiika qaba ofiisaati haasa'uu danda'a kan jedhu itti dhumna rakkoon qabu. Quraana yoon quraana taa'ee si barsiisee quraana ragaa sii fidee kana jechuudha akkas jechuun akka jechuudha yoon siin jedhee narraan bareedu. Garuu an gaaffiin si gaafadha maal jechuudha kun kan akkamitti fudhatte kun maal jechuudha siin jedha nan beeka baay'ee siif ibsuu nan danda'am quraanni akkas jedhee dogoggora sirrii dhadhee olii gadi keessa fiiguu nan danda'a garuu yoo mariidha ta'ee quraanni akkas jedha akkamitti kana fudhatte kun akkas jedha akkamitti kana fudhatte ibsa kee amantii kee irratti dhaabbattee bifa waliin dhiibneen naa deebiftaa naa ta'u dhiisuu waan biraadha macaafa immoo waan siin galle na gaafattaa akka namanee jiru waan keessa kootii qabuun akkaataa isaan pirinsipilii amantii keenyaatiin sitti himaa yoo sii ta'in fudhattaa yoo siin ta'u ta'e inni ifta malee ati riferaansii macaafa keessaa naalaachuun dogoggoradha garuu deebiin sii deebisu irratti hundooftee sirriidha asii yoo akkas jedha achi yoo akkas jedha Maatiyus keessaa akka jedha Luqaas keessaa akka jedha akkamitti naan jettee ibsuma na gaafatte tanaan. Eessi sin gaafatanaa deebi. Kana ta'uu baannaan akka jechuun macaafa ibsuu dandeessu sin jedhe. Ishi atoo yoo naa deebisi jedhe naan deebistu. Yoon ibsa sirrii miti jetta ishi akkamisi godha dirribaa. Sitti meerame Munsir. Sitti meera ila. Ishi Yesuus Kiristoos waaqessi moo waaqessi dirribaa. Munsir koolaa dhiifamal tokko laa isatti siin deebi'a. Siin ibsaa dhaggeeffadhu. Siin ibsaati. Dura haasaa keenya walii gallee dabarraa siin ibsas. Wallahi na wajjin haasoo fedhii godhataan jiru. Tasasallee jalqabaa kaasee anatu fayyaa candaqamee si kadhachaa jira malee na wajjin haasoo akkas fedhii qabne argeeraan. Munsir dhaggeeffadhu laa. Munsir. An kanan siin jedhe ammas walii kan gallu kan namni nu dhaggeeffachaa jiru. Wanta siin galle waan macaafa keessaa gaaffii qabdu na gaafadhu ibsi kan kootii ati ibsatti naallaatiin macaafatti gaaffii na gaafatte ati macaafa keessaa ishi kunoo akkasii akkamitti fudhatte naan jedhi na gaafadhu siin deebisee jechuun gaaffii akkati barbaadetti sii deebi'oo dhiise jechuun deebiituun deebine jechuu miti laa kanaafuu isa kanas of amansiisii fudhadhati. Laa wallaahi akka maafaatti natti haasofte hafuura qulqulluu natti minaan jettee abadan sirraan fudhadhu. Ishi na gaafadhuuti waan siin galle waan sii deebisuu luqqisii kan biraadhaan kottu achi akkas jedha asii akkamitti akkas ta'e akkuma nama beekaatti wajjin haasofnaame. Mee bakka ammaa san irratti naa dubbatta moo bakka Yesuus Kiristoos waaqa waaqessuu isaa kana naa dubbatta Yesuus Kiristoos waaqa waaqesseera moo waaqessin? Ishi baay'ee bareedaadha. Yesuus Kiristoos ofiisaatii waaqa bifa namaa uffatee gara biyya lafaa dhufeedha. Yeroo tokko wantoota inni gochaa ture bifa kadhannaafaa yeroo inni kadhannaafaa gochaa ture jira Yesuus Kiristoos. Kadhati Yesuus Kiristoos godhufaan tokko dhala namaa barsiisuudhaaf lammata hariiroo waaqayyo wajjin qabu abbaa wajjin qabu namootatti agarsiisuudhaaf isa kan jiru kan agarsiisu darbees abbaa ilmi hafuurri qulqulluun tokko ta'uu isaanii kan agarsiisu tokkummaa sana agarsiisuudhaaf
ofiisaa qofa irratti dipendi ta'ee fedha isaa qofa irraa haasaatu hin ta'in abbaa ilma fura qulqulluu qaama sadii jira waaqa tokkodha. Isa kan agarsiisuuf iddoo garagaraatti waan adda addaa gochaa tureera. Malee Yesuus Kiristoos akka koof akka keetti miti yoo kadhateera ta'es yoo sagadeera ta'es kana jechuu miti laa hiikisaa kana jechuudha. Tole. Wallahi waa tokko wanti itti naan galleena. Akka kootiif akka keetti miti osoo inni kadhatu osoo inni boo'ee kadhatu akka kootiif akka keetti miti waaqessine jechuun maal jechuudha dirribaa? Maal jechuudha? Kamirratti siin galle? Yesuus Kiristoos adda isaatiin gombifamee sagadee halkan guutuu kadhataa bulee gaafa itti cimu immoo boo'ee kadhateera. Waaqesse moo waaqessin? Okay.